Balfa baasaa. Uff. Maalinni? Balfa baasaa mee? Maal jechuudha ammoo gocha akkasii? Maal jechuu barbaaddeeti? Namicha fayyaa miti? Maal barbaadde? Balfa siin jedheera. Balfi narra jiraare ol seenteen baaftu? Jalqaba deebii naaf hin laanne callistee balbala cufatte. Amma seentee baastamoo balbala cufu? Lakkiin cufin nan baasa. Balfa fuutee miti? Hin baatu? Nan baha garuu maaf akkasitti na keessummeessuu filatte? Keessummeessi koo sitti hin tolle moo? Xinnoo ishii? Daawwannaa dhuftee of seete moo? Balfa funaanuu dhuftee moo? Nan beeka. Kanaafuu akkan afaa diimaa afee abaaboo qabadhee simadhu barbaadde moo? Lakki isa akkasiis hin barbaadu. Isa akkamii barbaaddaree? Akkamitti simadhu? Akkuma nama tokkotti simannaa namummaa otoo naa gootee baay'ee natti tola. Namuma guuttaaree ati immoo? Hin guuture? Anoo hin beeku. Kanaan dura na beektamoo ati? Lakkis hin beeku. Maaf na gaafatte? Tarii nama iddoo biraatti si muufachiisee haala walirraa qabdan wayii wajjin ni oolsi jalaa fakkaadhe jedheeni. An nama akka keetii kanaan muufachuuf moo? Namoonni akka keetii kun na muufachiisuuf miti. Carraa nagaadhaan jechuun argatan tole? Carraa kanaatis naaf laachuu baattu argachuu kootti baay'ee natti toleera. Amman si dhaggeeffachuu qabu oliin si dhaggeeffadhe beektaa miti? Dhiifama guddaa carraa naaf kenniteef guddaa galatoomi jecha bishaan dhugamu otoo naa kennitee baay'ee natti tola. Bishaan dhugamu? Eeyyeen bishaan dhugamu baay'een deeboodha afaan na goggogee jira kunuun agartu. Anaaf jettuma arrabni sin gogne. Dallaa eenyu keessa akka jirtu waan beektu natti fakkaatu. Lakki nan beekama dallaa sooressaa keessan jira garuu waan fedhe iyyuu ta'u akkas namaan hin jedhamu. Isa ati natti himtu. Tole garaagarummaa miiraan si biratti argaa jira jedhu. Waan akkamii? Jalqaba miira tuffii na simate amma immoo ammeenyaan dhaalamtee jirta. Amma ni baatamoo hin baatu moora kana? Nan baha garuu bishaanichan dhugu. Inni akkuma yaaddettaaf amma deemasi. Afaan kana dubbachaa garuu garaa jabaachuun hin ulfaatu? Maaliif? Warri keenya warra dhala namaa miti allaatti iyyuu sooruudhaan kan beela'e beela baasuu kan daaree daara baasuu isa gadde jajjabeessuu malee eenyummaa akkasii kanaan nun himan. Gaarummaa keenya fira miti diinni iyyuu ragaa bahamu. Amma afaan kadhadhee sirraa dhabe maafan sitti qaanfadhe garuu. Dubbadhu kaa maaf callista? Bishaan miila keetiin dhiqattu hanqoonqoo kootiif kadhadhee sirraa dhabe? Kanaa obbolummaan kanaa namummaan ila obboleettii ko qomoon qomootti garaa jabaachuun hammeenya qofaan hin ibsamu. Abaarsa. Sooramuun namummaa nama baasa yookiin namummaa nama lagachiisa taanaan hiyyummaa wayya tole nagaa ta'e. Tole kottu dhugi deemisiif hin kennaa. Lakki nattaaf ila wanta takkanaa beektu barbaadu tokko maal akka ta'e beekta? Uffata xuraawaa malee namummaa xuraawaa akkan hin qabne. Amma qarshii koonaaf kenne. Maal gochuu dhufte moo har'as? Balfa fuudhuu. Manni keessan as moo? As akka ta'es hin beektu moo? Gaafii koo gaafiidhaan hin deebisiin. Jechuun kee? Jechuun koo gaafii kootiif gaafii otoo hin taane deebiin barbaadu. Gaafiin kootis gaafii salphaadha. Akkuma atuyyuu beektu gaafii eeyyeen yookiin mitiidha. Yoo sitti ulfaate dhiisii haafu. Amma balfa kee fuudhii deemasi. Tole anis karooraa sooluun qabu waan ta'eef nan deema. Deebii akkamiinaaf deebisaa jirta? Sitti beekamaa jira garuu. Sirritti malee maal deebiin koo ajaja kee hin madaalu moo? Ansi wajjin walii galuuf baay'ee natti cimaara beekta miti? Anas baay'ee natti cimaa jiru. Mi'a wal hin fakkaanne wal biratti hin fannisan jedhamaayi. Eeyyeen ilaaleensu dubbii qolaa waan akka mammaaksaa kana fa'a siyaasaaf malee jaalalaaf baay'ee dhimma ittiin ba'amu beekta miti. Na jaalladhuun jaalalan taatuedha Oromoon. Yaada kee osoo na beeksistee baay'ee natti tola. Yaadni koo ifaadhaam ashu. Namni waliin gallee walii wajjin jiraachuu hin danda'ama? Hin danda'amu. Kanaafuu anaafata ergi walii galuu dadhabnee bubbulleerra. Osoo waan hundumaatti daangaa goonee maal sitti fakkaata? Baay'ee natti tola anas. Miirota fuula kee fi dubbii arraba kee irraa namummaa kee erga madaaluu jalqabee baay'ee bubbuleera. Amma garuu waaqa uumaa galannaa ga'u. Waan hundumaa adda baafadheera. Ajaja kees fudhachuuf qophiidha. Itti fufi. Hariiroon keenya asitti akka inni dhaabbatuun barbaada. Har'aa kaasnee anaafata jaalalleewwan walii miti. Haa ta'u kaa maal godhu?
Shaakallatti na jibbuuf taasiste baay'ee gaariidha. Garuu baatii keessa wal barree guyyaaf sa'aatii isaanii yaadatta? Amma isa yaadachuu maal fayyada? Dhugaadha. Maal fayyada garuu guyyaan sun akka har'aa kana hin turre. Miirri dhalli namaa hundi bitamuuf inni kaan namoomaa baasee, kaan maraachee, kaan lubbuu wareeksise sun nutti qoose. Qoosaa sana keessaa naafatis wal barre miti? Miirichi yeroo sana hamma mulfaataa garuu. Akka har'aa kana salphaan turre. Nan yaadadhaatis namummaa har'aa kana hin qabdu. Sababa hariiroo keenya adda kunnuuf otoo hin baree garuu baay'ee natti tola. Tokkoffaa hiriyoonni koo hundi isaanii hojii kana akka hojjettu baraniiru. Lammaffaa maatiin kiyyaas nama harka qalleessatti akka heerumu hin barbaadan. Jechuun nama akka keetii kana. Yeroo jalqaba gaafii jaalalaa koo keessummeessitu isaan eessa turan? Isaan mariisisee miti kan isi jaalladhee ture. Amma isaan mariisistee na jibbuun maaliif barbaachise? Hin beeku. Kana caalaa gaaffii akkasii nan gaafatin. Ilaaleensu. Eenyullee jireenya keessiif hin jiraatu. Jireenya keessumatu jiraata. Akka ebaluutti irra gadaan morma nama jal'isaa jedha Oromoon. Isa waaqni nuuf qopheesse malee isa namni nuuf qopheesse jiraanna miti. Nan beeka. Ati garuu jettee hiriyoota keetiin gita hojii kootiin nama daalte jaalala koo dhiistee deemta taanaan araarama tokko siif hin qabaadhu beektaa? Tari ati addunyaa kanarraa nama hamma koo jaallattu hin qabdu ta'a. Ani garuu nama hamma kee jibbuun qabaadhu guyyaa sana.